Hordoftoota keenyaa kan isin iddoo garaagaraa teessanii hordofaa jirtanu OBN Sagalee Uummataati. OBN Sagalee Uummataa irratti immoo sa'aatii kanarraa kaafnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa yeroo kaayyootiin akkuma beekamu keessummoota garaagaraa affeerree isin biraan ga'uudhaan kan nuti beekamnu. Har'as immoo keessummaa tokko qabadheetan jira. Keessummaan koos aartistii beekamaa, koomediyaanii beekamaa isin jaallattan, mararfattan hojii aartii keessatti waggoota 30 oliif kan hojjete, hojii aartii keessatti gaa diraamaadhaan, koomeediidhaan, fiilmiiwwan adda addaa akkasumas walaloo barreessuudhaan kan beekamu. Egaa waggoota dheeraadhaaf aartii Oromoo irraa fagaatee ture. Aartii Oromoo keessa hin turre jechuu dandeenya. Yeroo ammaa kana immoo gara aartii Oromoo cimsuutti, gara fuulduratti tarkaanfachiisuu irratti argama. Eenyu laata? Isa jedhuuf egaa keessummaa koon eegaa jira. Maarreegaa akkuma argitan kana mooraa bareedaa keessatti kanan argamu. Eessa jirti laata Nasraanii jechuun keessan hin oolu. Boolee Bulbulaa aanaa 12ffaa achitti argamna. Ispoonsarri sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatineemitiin ispoonsara keenyadha. Guddisnee isaaniin galateeffannaa. Gama kaaniin baankiin Awaash baankiin keessan ispoonsara pilaatineemitii guddisneetii kan nuti isaaniin galateeffannu. Maarreegaa mana keessanitti fayyadamaa isiniin jenna. Beeksisa ispoonsaroota keenyaa hordofnee egaa gara keessummaa keenyaatti kan deebinu ta'a. Qophii kana beeksisaa kan isin wajjiniin turtii taasisu ani Nasraa Shariifi gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas suur-sagalee gulaaluudhaan fira hawaasni waliin jirti. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Beeksisa booddee walitti deebina. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Trading anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif bu'aa ce'ii fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. Boru fageessinee ilaalaa hawwii keenya guddaa milkeeffachuuf har'a tattaafannaa. Tattaaffii keenya keessatti obsaa fi kabaja barsiisaa. Hawwiin kan dhugoomu dafqaan ta'uu waan hubanneef tattaaffii fi dhamaatiidhaan karaa agarsiisna. Kan dafqa keenyaan arganne xiqqaatus gatii guddaa qaba. Milkaa'ina keenyaaf galtee waan ta'eefuu ni kabajnaani. Milkaa'ina keessatti haqa qabeessummaa dhalootatti agarsiisna. Amanamummaan keenyas deebiseetu nuuf kaffala. Kan nu bira dhaabbatee nu jajjabeessuu qabna. Dhamaatiin keenya yeroo hundaa tarkaanfii tokko gara milkaa'ina keenyaatti nu siksa. Hawwiin dhuga qabeessi dhamaatiin jajjabeeffame bu'aa gaarii nu gonfachiisa. Dhaloonnis ni ce'a. Hoosana milkaa'inni keenyas fiixa ba'ee kaawwaniifis oola. Tajaajila baankii dhalaan alaa E-Class baankii Awaash irraa. Haqa keessan haqiiqadhaan. Baankii Awaash. Hordoftoota keenya, ispoonsaroota keenya egaa ergaa isaanii hordoftanii walitti deebineerraa keessummaan keenya sigaa kunoo dhufee ana biratti kan inni argamu. Artist Asaffaa Tagany. Asaffaa Tagany yookaan immoo Baashaa. Baashaa. Egaa hadhaa waanuma tokko hordoftoota keenya wajjiniin egaa taphachaatu guyyaanis guyyaa bashannanaati. Siinis ilaalaa sitti egaa inuma nu bashannansiise jedhanii yaadu. Haa ta'uti mee waan tokko haa jennu Asaffaa Tagany yookaan immoo Baashaanii eessatti dhalatee guddatee
aadaan duudhaan inni keessatti guddate maal fakkaata? Maaliif seete baashaan ammati gara hawaasa keetiitti deebitee jirta? Duruu hawaasa kee keessa jirta? Ammas hawaasuma kee keessa jirta? Haa ta'uti garuu aartii kanaanis immoo gara hawaasa keetii aartii uummata Oromoo guddisuudhaaf fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf anis jiraa jettee hiriyoota keetti makattee jirta. Kanaaf Asaffaan eessatti dhalatee guddate? Aadaan inni duudhaan inni keessatti guddate immoo maal fakkaataa nuun jechuu danda'u hordoftoonni keenya? Mee maal nuun jetta? Egaa maal seete ani garuu dhaloonni kiyyaasuma kana yeroo baay'een ibsuudhaaf onnoo godhe as Finfinnee keessa naannoo Finfinnee keessattuu gara Sabbataati achittan guddadhe elementaariidhaa kaasee mana barnootaa Makaana Yesuus jedhamu achitti baradheen jira elementarii achi bahee immoo Mulgeetaa Gallee kan jedhan hin jira achis baradheen jira isaan booda immoo high school Sabbata Comprehensive high school kan jedhamus jira achi keessattuu waa'ee draamaa kanan calqabee achi keessatti high schoolitti flag ceremony irrattis waan tokko walaloo qopheessee waa'ee eedsii waa'ee gumiiwwan adda addaa keessa turte jechuudha. Isa hojjechaa ture isaan wajjin wal qabate immoo higher 12s baradheen jira. Kanaaf dhaloonni kiyya gara Sabbataati Sabbata baay'ee umrii keessa isa baay'ee Sabbatatti dabarse kan ammoo ragaa argachuu barbaannaan dhaqxeetoo Sabbatatti mukas gaafattu margas gaafattu Hundinuun dubbataa jedhe. Gammoon illee hin dubbata. Mee ijoollummaa keetti mee haala kamiin egaa akka dargaggeessa Oromoo tokkootti yookaan akka ilma Oromoo tokkootti Baashaan yookaan Asaffaan egaa maal hojjechaa guddatte? Mee maal yaadattame mee? Waa baay'ee jira garuu amma fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti hateetii facaafachuun jira. Akkaawuntii yoo hateetii facaafattu achi dhaqee wannoo sannan laala aadaa san keessatti guddadhee mijuu kan jedhan jira. Jecha wandoo irratti marqaa godhanii waan ta'e qopheessanii isa laalaatan guddadhee aadaa Oromoo keessa hateetii facaafachuun akkuma beektutti waan guddaa. Isaanulis immoo gaafa ayyaanaa keessattuu hidaarii keessatti hidaarii namni ta'e warri bittillee nu dhoowwate hantuuta qalatee jaa wanno jechaa deemu isa faana laalaa garuu keenya gara magaalatti kun immoo gara baadiyyaatitti biyya meettaa bolee jedhaniin meettaa bolee fullaasuu haroo jilaa kan jedhaniin diimaa kan jedhanii jira isa gandi sun ganda san keessatti aadaan isaanii maal fakkaata akkuma isin jedhan akkuma aadaa Oromoo keessaa sirbi tokko jira sirbi aadaa fakkeenyaaf yeroo masqala barii irreecha dhaqan san warra dargaggootaa walitti dhufanii sirbuu Okao reef kaun debite, ja. Ichi sade mankana. Okao maskala, okao jecha. Onno keessa akkana jechaa deeman jechaadha. Isinis dhuguma sirbitu qaba. Isa nallaalas gaafana sirbaa keessattuu immoo yaadureecha koo kan jedhanii jira. Gaafuma masqalaa ta'ee halkan keessa dargaggoonni akkuma warri Amaaraa hoyyee jedhaniitu ganda dhaqaniitu bittillee waan ta'eef funaannatan. Kun immoo boobee jedhama. Foonaa bal'aa maani jaarranii eebba ijoollee maa waraabbalee jaa. Ichi isaa dhufan kana balbalarra dhufanii namichi sun shofeerii taanaan waa'ee makiinaa isaa qonnaan bulaa ta'e immoo waa'ee farda isaa waa'ee saattii isaa waa'ee gaangee isaa kaasanii harreecha koo harree ilaallaa
argee ilaala ergaa maalee hayyeen jedhaan natin korini suuree chakoo adaraa ilmoo ati ergattu adaraa gangee ati haabbatu adaraa ati ergattu suuree chakoo ichisanii gaafa mana kiyya dhufanillee amma hojii calqabee ergan guddadhee dhufanii tolaa dhufee halkan keessa dhufanii horaa bal'aa maal ijaarranii eebba ijoollee maa waraabbadhee jaa dhufan kanaan dabarsine egaa kana fakkaata. Bareedaadha ka ijoollummaa kee irraa kaastee hanga hojiiwwan kan kee televezyiinii irratti beekamutti duudhaan aadaan sun si faana dhufeera jechuudha. Jira maal seete amma akka carraatitti haati tiyya akaakayyuu ishii wajjin guddatte akaakayyuun ishii bara xaaliyaanii duulee deebi'ee maqaan isaa badhaadha jira jedhama. Inni mammaaksa baay'ee qaba beeka isatu waan ishii isa wajjin guddattu mammaaksa baay'ee isarraa dhaggeeffatti turteeyyu amma namaan naan jetti maal qaba oduu umriin isaas jecha dheerate naan jetti maaliifi ani amma walaloo kan maal jechuudhaan jedhaan waan tokko seenaa nan gaafadha ishiin amma jannataan achistu amma hin jirtu rabboodhaan garuu isa keessa waa baay'ee seenaan Oromoo ammas hin hojjetamne ammas hin barreeffamne waa baay'ee afaaniin kanan ani sirraa dhaga'e wanno tola dhaqxee tolaaltu seenaa Oromoo keessa dhaqxee dubbisuudhaaf barbaaddu hin argattu garuu maaliif hin katabamne hin barreeffamne afaanumaanii dhalootatti darbaa jira kanammoo waaqni hoo jedhee toonno jedhee seenaa kana katabuun seenaa kana dhalootaaf akka darbu godhuuni barbaachisaadha ga'ee keenya jedhee tana yaada isa hin hojjenne jedhee yaada dhugaadha Asaffaa Taganya yookaan Baashaan dhuguma nama aartii guddaadha kan si keessas jiru hawaasa kan kee uummata kan kee keessatti dhalattee guddattee egaa hojiin guddattee hojiin jiraattee akkasumatti waa'ee Oromummaatu si quuqu waa'een Oromummaatu sitti dhaga'amu callistee waggoota baay'ee teessee turte amma immoo gaa quuqamni jira idduma cittee dhiigdii jedhan kanaaf gaa amma immoo lakki jettee gama aartiitiinis taanaan gama kamiinuu taanaan uummanni koos yeroo tuqamu gurri koo dhaga'uu kana caalaan dhaga'uu jettee gara uummata keetti deebitee gara mana keetiitti deebiteeti kanatti jirtu. Mee jidduutti immoo guyyaanis guyyaa bashannanaati waan ta'eef sirba bareedaa tokko sinaa affeerru moo carraas sirba affeeruu sii kennu kan jaallattu kan sitti tolu tokko affeeruu dandeessa sirba ofuma affeeruu sirbi moo ofumaaf sagaleedha. Haati ilmoo dhalte kam jaalatta jennaani akkamitti na gaafattu hundumaa ijoollee xiyyaa miti nan jaaladha jette. Akkasitti sirba irrattis immoo hundumaa nan mararfadhaa jechaarta. Baay'een jaaladha amma ni beeluu jechuu hin danda'u garuu kecha wanno godheetoo Hacaaluu Hundeessaa kan Hacaaluu kechattuu wannoo nan jaaladha. Ana Hacaaluu nan jaaladha. Egaa hordoftoota keenya akkuma amma dhageessanidha artiist Baashaan sirba weellisaa Hacaaluu Hundeessaa na affeeraa jedheera anis affeerameera hordoftoota keenya wajjiniin Haceen biyyoon sittaa salphatu kan jannataa siyaa taasisu sirba isaa hordoftoota keenya affeerraa taansuudhaan ergaa ispoonsara keenya hordofne walitti deemne. Algaloto,
nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Qotiyyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaaleetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaaleetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaaleetiyaa yooman dhufee si akka ansirraa fagoon jira. Maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri. Ogalaaleetiyaa erga nu daangeessanii barree ture buulee. Ogalaaleetiyaa waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi. Ogalaaleetiyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Mala nafe akka yaani mala nafe caccabsee na nyaatee lafee. Anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee ture. Cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga cuwaa jetti simbirroon halkanii. Nama garaan dhaane ilmamuun arganii yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran. Maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran. Anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee ture. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine muudaa itti kuufachuu.
roobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa Awaash Mudaayitti qusadhaa Baankii Awaash. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u maarreegaa keessummaa keenya artiist Baashaa wajjiniin Asaffaa keenya wajjiniin kan nuti jirru egaa waa hedduu irraa hubachaa jirtu isinitti toleeraa jenneetii kan nuti yaannu ispoonsarii sagantaa keenyaa immoo dhaabbata daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatineemiitiin baankiin Awaash sadarkaa pilaatineemiitiin ispoonsaroota keenyadhaa guddisnee galateeffanna. Egaa warreen oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan balballi keenya banaadha kottaa isiniin jenna bilbiltanii barreessitaniis immoo yaada qabdan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Egaa mee yeroo ammaa kana hojii aartii hojjechaati kanatti jirtu gara aartii uummata kanaatti deebiteeti kanatti jirtu yeroo ammaa kana mee maal hojjechaa jirta fuulduratti immoo egaa wantoota laaltu qabda wantoota taajabdu qabda yeroo laaltu iddoo akka kanaatti iddoo hun ta'e iddoo akka kana itu an ta'eyyuu jettee yaaduu dandeessa waan ta'eef fuulduraaf maal yaaddee jirta aartii uummata kanaa tarkaanfachiisuuf yeroo ammaas immoo maalirra jirta isa jedhumee mee kan nuuf kaasi. Maal seete amma ani hojiiwwan garaagaraas jalqabdeetta. Aartii kana akkuma argiteetti egaa jarri tokko maal jedhu lakkiin hin beeku afaan Oromoon beeku aartiis hin beeku uummata kanas hin beeku jedhanii turanii garuu uummata kana beekee wallaalee uummanni na beekaa anis uummata san nan beekaa rakkinni hin jiru maaliif ragaa guddaa wanna qabnuuf isa irratti moosarratti inni guddaan maalinni ho'ati hojjettu hojiin kee eenyummaa kee ibsee dubbata jedhee tana yaada eenyummaa kee agarsiisa jedhee tana yaada kanaaf duri isaanii Mulgeetaa Baalchaa wajjin Taaddasa Cuqee Mulgeetaa Baalchaa Admaasuu Birhaanuu wajjin ani kana Amaariffaa hoon hojjedhu isaan kan Oromiffaa hojjetan televezyiinitti wal arganu isaan hin beeku eenyummaa kee wanna beekunufu waan takka tokko yaada isaanii kan kennaan ture wanna tana odoo tana gootanii odoo tanatti dabaltan odoo tana keessaa baaftan isaan wajjinuu fiilmiin hojjenne karoora qabannee ture akka carraatitti gaa rabbiin jenne kan rabbi jedhe ta'eeti isaan amma lubbuudhaan hin jirani haa ta'u malee hojiin isaanii uummata keessattuu dhaloota guddaa kana kan uuman isaanii jedhee tana yaada kanaaf amma waa baay'eetu jira ammas akkuma isin jedhe san seenaan Oromoo afaan Oromootiin duwwaa odoo hin ta'in afaanuma Amaaraatiin hojjetamee eenyummaan Oromoo afaan Ingiliziitiinis hojjetamee addunyaa kanarratti seenaan dhoksame seenaan tanaan dura uummata keessatti hin seenne Oromoo ta'eetu seenaa Oromoo kan hin beekne jira isaaf ijoollee Oromoo wajjin ijoollee immoo yaada Oromoon beekaadhaa Oromoon dhugaa qabaa jedhanis sabaaf sablammootas hin ta'u dhufanii waa'ee seenaa Oromoo isa dhugaasan hin baafne hoo jedhani ani isaan wajjin harka ol qabadhee seenaa Oromoo kan seenaa dhugaasan seenaa gurguddaa san akkuma isin jedhetti nama bira hoo dhaqxee toteechee keessattu maanguddoo wajjin hoo taphattu kuni akkanaa hoo isin jedhani baay'ee dinqisiifama. Isa ati itti dinqisiifatte san immoo maal gochuuf sirreera dhaloonni haa beeku gara fuulduraatiifis gara dhufuutis laayibrarii keessatti yookaan immoo diijitaal miidiyaadhaan waraabamee odoo taa'e dhaloonni isarraa barata jedhee tana yaada. Kanaaf ammaanii fiilmii hojjechuudha iskiriiptii fixeetan jira akkuma beektu san tasan isaan keessaa baheetu as dhufee hoon as dhufu kana hojiin lammata si wajjin hojjennu waan ati nyaattu laallaa waan itti jiraattu laallaa jedhanii odoonnoo godhanu ani tole maaliif dogoggortu duruu beesinii miti
kan na jiraachise warra kiyyaa kan na jiraachise lammii kiyyaa malee isinii miti odoo isin taatan gaaf takkitti afaan Oromoo dubbatteettanii kana hunda na irratti bultan isaan garuu isaan keessa Oromoo keessa ta'ee afaan Amaaraadhaan hojjedhu gaaf takka fuula isaanii irratti hin dumeechine kanaaf uummanni kiyya na jaalataa waan fe'ee odoon balleechillee balleechaa kiyya jibba malee nan jibbu na gorsa malee nan muru ummata akkanaati anis ummata kana abdii godhee tanan karaa kanaatitti ceetoo dhufe ammas waan feetan jedha waan feetan fidaa malee ummata kiyya dhiisee isinitti hin deemu jedheen jira akka wannootitti skriptoota fiilmiidhaa ta'uu gurguddoo qaba amma akkuma wannootitti productionii wanna ta'e hona argadheetoo nama na gargaaru hona argadheetoo wanneedhe seenaa gurguddaa amma prime irratti seenaa dhokatame yaaltanaggarallaachaw jedheetoo waa'ee tokko hojjedheen ture nalwaata prime irratti seenkadeessitoo laalu biyya tana godheetii hojjedheen jira gara fuulduraatitti immoo aadaa guddaa qaba amma fakkeenya afaan biiftuu Oromiyaa wajjiniin hojii jalqabdanii hojii jalqabee biiftuu Oromiyaa bakka baay'ee wajjin deemnee turre gara Jijjigaa deemnee gara wannootis gara Shaashamannee Hawaasaa bakka baay'ee dhaqneetoo sabaaf sablammoota tajaajille isaan waggaa 30ffaa ayyaana waggaa 30ffaa kabaju isaan wajjiniin carraa guddaa kan argadhe isaan wajjin seenee waa baay'ee isaan wajjinis akkuma beektu hoo dubbatan salphaadha waggaa 30 hoo jedhan initial force kan immoo seed money kan jedhanii jiramti isa argannaan kophaa kiyyan hojjedhu amma artii guddaa hojjechuudhaaf kompitantii ta'u sirra jira kompitantii ta'uudhaaf immoo meeshaa waraabbiin isaatu akka wannootitti akka ta'uun barbaadu ani Oromootti dhufee uummanni kiyya narratti qaana'uun waanuma uummata keenya madaaluun isaanitti ba'uu barbaadde isaaniin ba'uun barbaada seenaa hojjedhame seenaa guddaa fertile society qabna uummanni kun bakka feete amma tiyaatiruma tokkollee hojjettee uummata Oromoo keessa odoo deemteetoo agarsiiftee tiyaatiriin sun honnoodha amma biiftuu Oromiyaa keessatti wannoo yiqirtaa kan jedhaniin daqiiqaa 30 kan fixu kanan ani barreessitoo ani wannoo godhe isa diraamaa agarsiisaa jira. Meegaa amma tokko lama jennee gara xumuraattis dhufnee jirra. Guddisnee si galateeffana baay'ee biizii turte hojii irraan si waamennaan dhufte saatii kee yeroo kee baay'ee qaalii ta'e aarsaa gootee na biratti argamtee jirta kabaja hawaasa kanaatii fi kabaja miidiyaa kanaatii fi guddisnee si galateeffannaa yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin bal'inaan walitti deebina fayyaanuu ta'e ulfaadhu siin jenna. Anis galatoomaa isiniin jedha amma fakkeenyaa fi akkuma ati jette kana hojii baay'een qabaan tureyyuu hojii waraabbitis hojii shaakilaattis hojii aartii kana akkuma beektutti gaabilchaatee amma namaatti gahutti waa baay'eetu keessa jira pre-production keessatti amma kana hunda hojjechaatan ture maalinni jaalala uummata kiyyaatitu akkanatti akka biqilaaf geeshoo aduu keessa taa'ame kunoo laalaa kana caalaa maaltu dhufu akka biqilaaf geeshoo na haftee akkana ani jaalala uummata kanaa ta'ee malee silaalaa duratti ka'eetu deemee tureyyuu isinan kabajaa isinan jaaladhaa bakkuma jirtatti nageenyi isin haa ta'u yeroo biraa immoo wal argine dheetana yaadaa ammasittuu salaam maka. Hordoftoota keenya gaa guddisnee galateeffannaanii yeroo biraa walitti deebina isaan jennee keeritti jennee irraa isinis nu hordofaa waan turtaniif guddisnee isin galateeffannaa hordoftootni keenya egaa mooraa bareedaa kana keessatti sagantaa kana akka waraabnuuf kan nuuf eeyyaman egaa warra Boolee Bulbulaa aanaa 12ffaa guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu qophii kana kan qopheesse isin biraan gahaa ture gaanii Nasraa Sharifi gama ogummaa kaameraatiin akkasumas suur sagalee gulaaluudhaan firaa hawaas nu waliin turte torban kun kan yaaddan kan itti milkaa'u kan nyaattan kan itti sifaasiniif haa ta'u fayyaa nuu ta'a.